Akkan jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuun oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangadhuma sagantaa kanatti nu wajji turan affeerraa kenna kun biiftuu Oromoo keessanii jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattii mangara mata duree oduutti yeroo dabru oduun jalqaba. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa haasaa nageenya naannoo Oromiyaatiin wal qabatee taasiseen naannoon Oromiyaa yoomiyyuu caalaa nagaa amansiisaa akka qabduu fi fooyya'aa akka qabdu dubbatee jira. Kun immoo hawaasa bal'aa biraa yaada komii fi gaaffilee garaagaraa kaasee jira. Dabalataa odeeffannoo kana qabannee jirra isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa naannoo Oromiyaati. Oduu oolmaa naannoo Oromiyaatti wal qabatee naannoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru irratti injifannoo argataa kan jiru kan beeksise yoo ta'u, mootummaan humna bal'aa bobbaasuun bakkoota garaagaraatti opereeshinii bal'aa raawwataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Dabalata isaa isiniin kenna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu Ambariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubanii isiniif dhiyaata. Manni marii Komishinii Mirgoota Namooma Itoophiyaa iyyata komishiinaroonni isaa lama hojii gadhiisuuf galfatan fudhatee jira. Komishiinar Raakeen Mallasa itti aantuu komishiinarii Komishinii Mirgoota Namooma Itoophiyaa fi Irgib Gabra Hawaariyaa komishiinarichatti komishiinarii dhimmoota jaarrolee fi qaama miidhamtootaa kan ta'an kamisa darbe adoolessa 16 bara 2025 itti gaafatamummaa isaanii gadi dhiisuuf mana maree bakka bu'oota uummataatiif iyyannoo galfatanii ture. Haaluma kanaan komishiniin mirgoota namooma Itoophiyaa kaleessa adoolessa 18 ibsa baasee tureen komishiinar Raakeen Mallasaa fi akkasumas komishiinar Irgib Gabra Hawaariyaa shoora isaan dhaabbaticha keessatti bahan galateeffatuudhaan iyyannoo isaanii fudhatama argatu ibsee jira. Komishiinaroonni lamaan kun kan hojii gadi dhiisan haala gaggeessaa komishiinara ol'aanaa haarawaa komishinii mirgoota namooma Itoophiyaa waliin wal qabatee dhiibamuu irraa kan ka'e akka ta'e BBC'n gabaasee jira. Itti dabaluunis duraan haalli hojmaata dhaabbatichaa mala hirmaachisummaa maraa jedhuun kan hordofaa ture yoo ta'u, ji'oota darban kana garuu hojii gaggeessitoota komishinichaa dabalatee hojjettootaafis murteewwan ijoo ibsuu dhiisuu isaa irraa kan ka'e sababa biroo komishiinaroonni kun lamaan hojii lakkisuuf filatan ta'uu ibsee jira. Oduun itti aanu pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa haasaa nageenya naannoo Oromiyaatti wal qabsiisee taasisee naannoon Oromiyaa yeroo kamuu caalaa haala nageenyaa fooyya'aa irra akka jirtu dubbatee jira. Haasaan inni nageenya naannoo Oromiyaatti wal qabsiisee taasise kun hawaasa biratti komii fi gaaffilee garaagaraa kaasee jira. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee isaa saglaffaa waggaa afuraffaa bara hojii jahaffaa magaalaa Adaamaa galma caffeetti har'a gaggeessuu eegalee jira. Yaa'iin kun guyyaa lamaaf kan gaggeeffamu yoo ta'u, pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa yaa'ii kanarra nageenya naannoo Oromiyaatti wal qabsiisee haasaa taasiseen naannoon Oromiyaa yeroo kamuu caalaa nagaa akka taatee fi nageenyi fooyya'aan akka jiru dubbatee jira. Hojiin nageenya mirkaneessuuf hojjetames kan milkaa'e akka ta'e dubbatee ture. Hojii nageenya bara 2017 keessa hojjetaniin qaamoleen hidhatan hedduun waamicha karaa nagaa isaaniif taasifameen fudhatanii harka kennatuudhaan kan galan akka ta'e himee jira. Oromiyaatti yeroo kamuu caalaa nageenyi fooyya'ee jira jechuun isaa immoo hawaasa bal'aa biratti komii fi gaaffilee garaagaraa kaasee jira. Gaaffiin tokkoffaan Oromiyaan pireezidaant Shimallis Abdiisaa nageenyi itti mirkanaa'ee jedhu nageenyi fooyya'aan itti dhufee jira jedhu tan weenuuta namoota birii jechuudhaan hawaasni gaaffii kaasanii jiru. Oromiyaan inni jedhu tamalolli loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti daangaa hanga funyaan Finfinnee jalatti keessatti gaggeeffamaa jiru tanamoo tabiraati. Inni lammaffaa Oromiyaan inni jedhu humnoota isaanii bobbaasuudhaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun qabeenya uummataa mancaasuu manneen hedduu gubuu akkasumas hanga midhaan biqilaa ga'utti oorurraa mancaasutti irratti hojjetamaa jiru tanamoo tan biraati. Fakkeenyaaf Gujitti manneen 100 ol humnoota mootummaatiin gubatanii barbadaa'anii jiru. Qabeenya wajjin boqqoolloon maasarraa barbadaa'ee jira. Jimmattis kan ta'e kanuma. Woboo keessa gala jechuudhaan boqqoolloon maasaa uummataatirraa manca'ee jira. Giddugala Oromiyaattis kan jiru kanuma. Oromiyaan nuti beenu humnoonni mootummaa haala kanaan nagaa dhooggan tana. Gara biraatiin qaamonni
maqaa garaagaraatiin gurmaa'an hidhatanii namoota nagaa ukkaamsuudhaan mallaqa guddaa itti gaafataa jiru. Mallaqa yoo dhaban lubbuu namaa galaafataa jiru. Bakka haala kanaan guutuu Oromiyaa keessatti haala jedhamuu danda'uun lubbuun namaa itti galaafatamaa jirutti mootummaan furmaata kaa'uu dadhabetti nageenyi Oromiyaa keessa jiru kaminni. Keessattuu haalli kun lixa Oromiyaatiif giddugala Oromiyaatitti hammaatee osoo jiru akka fakkeenyatitti lixa Oromiyaa aanaa Calliyaatti yakki kun hammaachuun uummanni ba'ee galuu dadhabuu akkasumas rakkoon kun akka furamu ol iyyatus furmaata dhabee hanga ammaatti itti rakkataa akka jiru hawaasni dubbatee jira. Daangaa Oromiyaatiin wal qabate erga gaafa mootummaan kun yookaan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa gara aangootti dhufe humnoonni hidhatan naannoo biraa irraa daangaa Oromiyaa ce'uudhaan namoota nagaa irratti haleellaa raawwatuun lubbuu hedduu galaafatanii saamicha qabeenyaa mancaatii qabeenyaa hedduu raawwataa turanii jiru. Ammas itti fufee jira. Ammas naannoo Oromiyaa irratti kallattii garaagaraatiin weerarri raawwatamaa jira. Kibba Oromiyaa, kibba bahaa fi akkasumas baha Oromiyaa irraan haleellaan qindaa'an mootummaa naannoo Somaaleetiin deeggarame kan hidhattoota naannoo Somaaleetiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kan lubbuu hedduu galaafataa jiru. Fakkeenya magaalaa Dirree Dawaatti haleellaa humnoonni kun raawwataniin haati daa'imaa yookaan haati daa'immanii ajjeefamte. Akkasumas guyyaa kaleessa haleellaa qindaa'aa humnoota hidhatan kan mootummaa naannoo Somaaleetiin deeggaramaniin aanaa Dhaasitti raawwatameen dubartoonni 3 lubbuun yoo galaafatamu namoonni biroo hedduulleen akka du'an odeeffannoon ni agarsiisa. Walumaa galatti Mooyyaaleerraa hanga godina Booranaa Nageellee Booranaatti godina Baalee fi Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa irraan haleellaan yerootti raawwatamu lubbuu namoota nagaa hedduu galaafatee jira. Dhiha Oromiyaatiinis haalli jiru kanuma daangaa Oromiyaa ce'uudhaan namoota nagaa irratti haleellaa raawwatameen namoota nagaa hedduu lubbuu dhabanii jiru. Akkasumas lixa Shaggaritti haleellaa tibbana raawwatameen namoonni nagaa hedduun lubbuu dhabanii jiru. Haleellaa kana kan raawwatan naannoo kibbaa irraa dhufuudhaan akka ta'e beekamaadha. Inumaayyuu qaamota haleellaa kana raawwatan mootummaa qindeessee maqaa qaama biraatiin bobbaase jechuudhaan komii fi shakkiin jirullee ni jira. Oromiyaan nuti beeknu tana ta pirezidaantiin naannoo Oromiyaa jiidhihoo tamta itti kan jedhan. Akkasumas kuni hundi ta'ee osoo jiru Oromiyaan yeroo kamiyyuu caalaa nagaa qabdi jedhanii ibsuun dhugaa jirtu awwaaluu hin ta'u. Dhugaa jirtu awwaaluu irrammoo rakkoo jirtu baasanii himanii addeessanii furmaata itti barbaaduun fala naannoo Oromiyaatiif nageenyi waaraan akka dhufuu fi rakkoo jiruuf furmaata barbaaduun hin barbaachisu jechuudhaan hedduu yaada dhiyeessanii jiru. Oduun itti aanu kunis haala qabatama nageenya naannoo Oromiyaa kan ibsudha. Oolmaa Oromiyaatiin naannoo Oromiyaatti Oromiyaa bakkoota garaagaratti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatu itti fufee jira. Haaluma kanaan giddugala Oromiyaa baha Shaggara aanaa Booratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa irratti kan dhaqqabsiisee fi injifannoo kan irratti argate akka ta'e beeksisee jira. Aanaa Booraa ganda Biitee Dhaabaa jedhamutti adoolessa 15/2025 haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen 5 addunyaa kanarraa godaansisee Jahamadoon adabee meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu odeeffannoon nu gahee jira. Akkasumas achuma giddugala Oromiyaa lixa Shaggara aanaa Abuuna Gindabaratitti waraanni bilisummaa Oromoo fufteedhaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Haaluma kanaan adoolessa 15/2025 aanaa Abuuna Gindabarat magaalaa Furtoo jedhamtutti haleellaa mooraa waraana mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa mooraa waraana mootummaa irratti dhaqqabsiisuun mooricha guutumaan guututti hojiin ala taasisuun loltoota mootummaa irrattis miidhaa guddaa kan dhaqqabsiisee fi mooricha keessaa baqachiisee kan yaase akka ta'ee fi akkasumas mooricha keessaa meeshaalee loojistikii garaagaraa booji'uu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Reenjarii 60 kophee 45 olii fi meeshaalee biroollee kan booji'e akka ta'e beekamee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma aanaa Abuuna Gindabaratitti adoolessa 16/2025 haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Adoolessa 16/2025 aanaa Abuuna Gindabarat ganda Mandoqqee jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen ajajaa 100 dabalatee loltoota hedduu kan humnoota hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun kan madeesses hedduu akka ta'e odeeffannoon nu gahee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiru kan itti fufe akka ta'ee fi injifannoo bakkoota garaagaratti argataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Bunnoo Baddellee aanaa Cawwaaqaa
Ganda burqaa barakaa magaalaa Boolee jedhamtutti itti seenuun haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti akka dhaqqabsiisee fi hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabuun injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Haleellaa raawwateen mooraa waraana mootummaa tokko kan barbadeesse yoo ta'u, humna dabalataa konkolaataa afuriin garasi ergamtes hattee itti dhudhan haleellaa irratti raawwateen hedduu hojiin ala akka taasise yookaan guutumaan guututti hojiin ala akka taasisee fi haleellaa raawwatee kanaan 31 madoodhaan yoo adabu hedduun kan addunyaa kanarraa godaanan akka ta'ee fi tokko booji'ee meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo gagabbataa irratti galmeesse jedhee jira. Oolmaa Oromiyaatti wal qabatee bakkoota lolli itti gaggeeffame irratti odeeffannoo gama mootummaatti argachuuf yaallus odeeffannoo argachuu hin dandeenye. Gama mootummaatti odeeffannoon jiru immoo waraana bilisummaa Oromoo irratti haleellaa raawwatuuf mootummaan humna bal'aa fi akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu deeggaramuun opereeshinii bal'aa gaggeessaa kan jiru akka ta'ee fi gaggeessuuf kan deemus akka ta'e odeeffannoon nu gahee jira. Mootummaanis humna guddaa bobbaasuun opereeshinii gaggeessaa jira jedhee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarruutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna. Nagatti nu tura.